jirtiniit anirsaaf gabanaboot ambishaan dabalagoot niitii dhiiraa waa lama tokko ishee durba deessu tokko ishee ilma deessu tokko ishee ganda joortu tokko ishee irsa soortu jirtiniitiin baalagee. Amma immoo boqonnaa 3ffaa haala qabatamaa seenaa fi aadaa kan jedhu kan ilaallu jechuudha. Egaa aadaa fi seenaa artii keessatti haalli qabatamaa yookiin immoo naannoo keenya keessatti qabatama yeroo jennu waan beekamaa ta'e tokko keessatti kan nuti arginu sun artii wajjin akkaataa kamiin wal fudhata yookiin immoo wal keessa jira isa jedhu kan ilaallutaa jechuudha. Kanaaf ogummaan hawaasaa yookiin immoo hojii harkaa keessatti ogummaan artii gahee akkamii qabaata yookiin immoo ogummaaf artiin wal faana maal wal keessaa qabu yookiin maal fakkaatu isa jedhudha jechuudha. Ammas irra deebi'uudhaan yoomsan miidiyaa YouTube chaanel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa mata duree keenyaatti gaafa darbu ogummaa hawaasaa jechuun tokkoffaa irratti hawaasni naannoo tokko jiraatu wantoota jiruuf jireenyaaf barbaachisu harkaan bocuun hojjetudha jechuudha. Fakkeenyaaf supheerraa gaanii yookiin huubboo, xuwwee, jabanaa, eelee fi kanneen kana fakkaatan hojjechuudhaan kan inni tajaajilamu inni kun maal jennaani? Ogummaa jennaani jechuudha. Ogummaan sun immoo boca artii keessatti yookiin immoo haala ittiin artiin deeggartuun immoo maal fakkaata? Kuni qabatama hawaasa keessa jiruuti. Sababni isaa immoo jiruuf jireenya dhala namaa keessatti namni ittiin jiraachuudhaaf jecha supheerraa yookiin dhoqqeerraa gaanii kan bishaan itti waraabbatan yookiin immoo itti naqatan kan farsoo itti naqatan huubboo, xuwwee, jabanaa, eelee fi kan kana fakkaatan irraa hojjeteetu jiraata jechuudha. Inni kun immoo ogummaadha jechuudha. Ogummaan kun hawaasa keessatti qabatamaan hawaasni hundiyyuu kan beekudha jechuudha. Kunooti kana fakkaatti xuwweewwanii fi kunoo kan jirtu kunoo haala ittiin isaan hojjetaa jiranidha jechuudha. Kunoo yeroo itti harmeen kun meeshaa harkaan dha'aa jiranidha jechuudha. Jabanaa, xuwwee fi huubboowwan kan isheen ittiin hojjetaa jirtudha jechuudha. Inni kun qabatama hawaasa keessa jenna. Kanaaf ogummaan hawaasaa kan biroon immoo uffata hojjechuu yookiin immoo uffata dhahuu fakkeenyaaf bullukkoo yookiin immoo gaabii isa jennu jechuudha. Bullukkoo, gaabii, wandaboon immoo katee yookiin immoo kan dubartoonni uffatanii jechuudha. Kutaan yookiin jirbiin kutaa jechuun kunoo akkuma bullukkoo ta'e garuu kabaja kan qabu yookiin immoo kan gaafa dubarri heerumtu warra maatii heerumsiifatuuf kan kennamu sun kutaa yookiin immoo jirbiirraa kan dhahame jechuudha. Kun ogummaa harkaa qabatama hawaasa keessaa artiin deeggartudha jechuudha. Meeshaalee hodhaan hojjetaman kanneen akka gundoo, qibii, eelemtuu, gingilchaa, irboo, leemmatii fi kanneen jedhaman immoo warreen harkaan dhahanidha jechuudha. Yookiin immoo mutaa kan jedhamutiin kan hodhamudha jechuudha. Agalgilii, jaaloo fi kan kana fakkaatan migiraa fi hidda garaagaraa irraa hojjetamu jechuudha. Isaanis kunooti jechuudha. Akkaataa kanatti gundoon irraa yeroo hojjetamu qadaada gundoo masoobii kan jedhamu kan buddeenni keessa taa'u jechuudha. Haala kanaan kan isaan ittiin hojjetaman kuniyyuu ogummaa harkaa artiin hawaasa keessatti uumamaan qabdudha jechuudha. Meeshaaleen mukarraa hojjetaman kanneen akka siree, ulee, cufata, balbala manaa, teessoo, minjaala, boraatii, barcuma, mooyyee fi kan kana fakkaatan illee akkasuma jechuudha. Warreen kun warreen harka namaatiin hojjetamanidha jechuudha. Kun taa'umsadha. Kunillee akkasuma balbala yookiin barcuma kan jennudha. Kun taa'umsa ishee xiqqooti yookiin immoo minjaala keessatti kan yeroo buna danfisan kan irra taa'anii buusan boraatii kan mataa jala kaawwatamee rafamu jechuudha. Warreen kana harkaan bocee hojjetaa jechuudha. Ogummaa harkaati jechuudha. Ogummaan hojii sibiilaaf wantoota sibiila irraa hojjetaman illee dabalatee fakkeenyaaf faaya kan mormaa yookiin kan harkaa kan akka qubeelaa, amartii, morma, harkaa fi qubaa, albee, qottoo fi kan kana fakkaatan illee maal gochaa turan harkaan hojjetamu jechuudha. Kun amartii mormaa yookiin immoo kan gurratti kaawwatan haamtuu, qottoo kan ittiin muka turetan kan ittiin falatanii fi akkasumallee albee yookiin immoo haaduu yookiin cuubeessa jedhanii jechuudha. Akkasuma gogaarraa illee meeshaaleen hojjetamaa jiraachuu isaan turan caaccuu, gaachana, itillee, teepha, qalqalloo fi mi'a fardaa kan akka deemsaa, kooraa, fuulloo,
qomoo fi kanneen kana fakkaatan irraa hojjetamaa turan jechuudha. Kunoo kan shamarran mormatti kaawwatan yeroo bareeda yookiin miidhagina isaaniifidha. Inni kuni caaccuu jedhama. Gaachana jechuun yookaan yeroo balaawwan adda addaa kan ittiin ofirraa qolatan itillee siree yookiin immoo itillee kan irra rafansan teepharraa kan hojjetamu. Qalqalloo kaawunii midhaan itti naqatan mi'a fardaa kanneen jennu immoo warreen akka teemsa kooraa fuulloo qoomoo fi kanneen kana fakkaatan warreen kun warreen gogaarraa hojjetamanidha jechuudha. Kanaaf warreen kun egaa warreen ogummaa harkaa artiin barsiistuu yookiin immoo artii keessatti qabatamaan arguu dandeenyu ta'aniitu beekna jechuudha. Akka fakkeenyaatti egaa kana keessatti meeshaalee asii gadii kana argitan beektu maalirraa akka hojjetaman agarsiisaa yookiin immoo ittiin walitti himaadha. Fakkeenyaaf huubboodha. Innis baay'ee supheerraa hojjetame. Biyyee supheerraa kan hojjetame maal huubboo yookiin immoo okkotee kana jechuudha. Okkoteen kun akkasuma jabanaan illee akkasuma maalirraa hojjetamte supheerraa hojjetamti. Kan jala jirtu kun immoo migiraa fi hiddawwan adda addaa irraati kan isheen hojjetamtee jirtu kan jala kan jabanaan irra kaawwatamtee jirtu jechuudha. Kunillee akkasuma kan irratti bu'aa nyaata nyaatan yookiin kan irratti waa hojjetatan kunillee akkasuma xuwwee jedhamti xuwweedha. Hundi isaaniiyyuu warri maalirraa hojjetamanii warreen suphee yookiin immoo biyyee suphee irraa hojjetamanidha jechuudha. Kuni teessumadha mukarraa hojjetamte kunis akkasuma kirrii fi migira akkasuma hidda adda addaa irraa kan hodhamtedha. Mooyyee mukarraati kan isheen tolfamtu boraatii mukarraati kan isheen tolfamtu jechuudha. Warreen kuni warreen gosa adda addaatiin hojjetamanidha jechuudha. Warreen kun immoo uffata aadaati. Uffata aadaawwaniitii kan shamarranii yookiin immoo kan godinaalee Oromiyaa adda addaa kan fakkaatee jirudha jechuudha. Tokko tokkoon isaaniiyyuu hundi isaaniiyyuu jirbii irraati kan isaan hojjetamanii jirbiif akkasuma leellaan immoo itti godhamee jira addaan illeetti warreen kaan garuu uffata jirbii irraati kan isaan hojjetamanidha jechuudha. Kallattii adda addaatiin kan godinaalee Oromiyaa garaagaraa ittiin nu barsiisa yookiin immoo ittiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kun qabatama aadaa fi seenaa hawaasa keessa jiru artiin barsiisu jechuudha. Warreen kunis akkasumadha. Warreen mukarraa hojjetamanidha. Akkasuma warqee yookiin immoo meetiirraa kan hojjetamanidha. Gogaa looniirraati kan hojjetame kabaroo yookiin immoo dibbeessa jennudha. Akkasuma isheen kunillee wantoota ittiin akka elellaanaatiin caaccuu kan jedhamu sana qabattee jirti jechuudha. Kunillee akkasumadha. Kun warqiirraa kan hojjetame, meetiirraa kan hojjetame, biqilootarraa kan hojjetamedha. Kanaaf haala kanaatiin wantoota akkasii barsiisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan faaruu fi taphadha. Nuti aadaa bareedaa qabna. Fakkeenyaaf faaruu loonii, loowwan yaa saawwa koo, dansaadha yaadni koo, horaa dhagaa dhugaa hoo, horaa dhagaa dhugaa hoo, marga jiidhaa dheedaa hoo, aduun dhiyaa geette hoo, jabbiin mammarartee yookiin immoo mamarrattee, kormis dura bu'ee hoo, garaan na beela'ee hoo, dallaan mijaa'ee hoo, beenaa mana gallaa hoo, horaa nagaan bulaa hoo, hora nagaan bulaa hoo jedhetu hora yookiin immoo laga bishaan dhubaasullee eebbifateetu maal godha jechuudha. Deebisee gashaa jechuudha. Garaan na beela'ee nan beela'een gallaa kormis dura bu'ee yookiin immoo korma kanii dura fiigu waan ta'eef jechuudha. Jabbiin mammaraattee yookiin immoo mamarratte jabbiin aduun dhiya geette aduun dhiya geesse isa jedhu nu ibsaa jechuudha. Marga jiidhaa dheedaa marga jiidhaa nyaadhaa hora dhaqaa dhugaa hora bishaantu dhugama dansaadha yaadni koo na gammachiisaa loowwan yaa saawwa koo jedhetu kan inni ittiin saawwan faarsullee haala kanaatiin aadaa akkasii qabaata jechuudha. Kan biraan faaruu ijoollummaati. Faaruu ijoollummaa keessattis gareedhaan kan faarsamaa hojjetanidha. Kottaa kottaa yaa ijoollee ni taphanna baay'ee lammataa ijoollummaan deebi'een dhufuu ijoollummaa koodha. Kottuu kottaa ijoollee ni taphanna baay'ee lammataa ijoollummaa deebi'een dhufuu ijoollummaa koo dammaaf aannan godheetu fakkataa jechuudha. Lammaffaa ijoollummaa koo jechuun ijoollummaa kanatti umurii sirba ijoollee yookiin immoo akkanatti wal qabatanii sirbanitti lammaffaa deebiteen dhuftu umuriin kun hin deebitu waan ta'eef deebiteen dhuftu ijoollummaa koo dammaaf aannan koo akka dammaaf akka aannanii walitti mi'aadamni dammaaf aannan waan ta'eef akka kanatti ijoolleen illee tapha isaanii faarsu jechuudha. Inni kan biraan tapha ijoollee binoo bineentii kan jedhudha.
Binoo tapha ijoolleen taphatamudha. Tapha kana keessattis immoo kan gaafatu maalla binoo bineentii yommuu jedhu kan deebisu immoo bineentii jedha jechuudha. Binoo bineentii jedha. Tapha kana keessatti egaa ariitiin murteessaadha. Ariitiin yeroo taphatan namni gaafatamu sun wanta nyaatamu himuu qaba. Yoo wanta hin nyaatamne maqaan dhaamne itti kolfama jechuudha. Yommuu ijoolleen kan biraa taphatan immoo wanta nyaatamuu fi hin nyaatamne sana adda baafachuu danda'u qabu jechuudha. Tapha asii gadii akka fakkeenyaatti yeroo taphatan gaafataan maal jedha binoo bineentii deebisaan immoo bineentii gaafataan maal fa'aa deebisaan maal jedha waraabessa jedha fakkeessatti jechuudha. Gaafataan maal fa'aa saree gaafataan maal fa'aa deebiin adurree gaafataan maal nyaattaa hantuutaa gaafataan maal fa'aa deebisaan jaldeessaa gaafataan maal fa'aa deebisee re'ee gaafataan maal nyaattaa deebisaan osoo hin beekin harree jechuudha. Wantoota nyaatamanii fi wantoota hin nyaatamne illee maal gochuu dandeenya jechuudha. Haalota kanaan ittiin deebisuu ittiin wal shaakalsiisuudhaaf haala tapha ijoolleeti jechuudha. Kuni kallattii adda addaatiin fi naannolee godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti kan ijoollummaatti taphatamaa guddatudha jechuudha. Inni kan biraan oduu duriiti. Oduu durii allaattii fi qocaadha. Allaattiidha isheen kun immoo qocaa namni wallaalu hin jiru. Sheekoo allaattii qocaa bineensotni hedduun irratti hirmaachuun isinitti himuudha. Seenessitoota lameenidha. Seenessitoonni lameen kun immoo uummoo fi qocaa fi harraagessa cilaalluu gugee yookiin handarii makodii jechuu dandeenya maqaa ishee waan ta'eef illeettii simbira jedhanii dur qocaan bosona keessa jiraata ture. Garuu gammadeen beekuu lama ta'anii gamaa fi walitti himaa jiru jechuudha. Yeroo hunda bosona keessa gangalachuun nan uffisiiseera. Akka allaattiiwwanii hawwa keessa balali'uun fedhaa hawwa yookiin samii keessa balali'uun fedhattee maaltu gaafata? Qocaatu gaafata jechuudha. Qocaa yeroo hunda maaliif gadditaa? Ati bineensota hunda keessaa waan addaa qabdaa jettee eenyutu gaafata? Ciilalluutu gaafata jechuudha. Egaa ciilalluun gaafattee maal jette? Maaliin qabaa jetteetu gaafattiin deebiste bosona keessatti hiriyoota baay'ee qabdaa ittiin illeettiin immoo qaamni kee dhagaadhaan uwwifamee jira. Kanaafuu miidhaan sirra hin ga'u hin jiru danda'u yookiin immoo sirra ga'uu hin danda'u itti ciilalluun deebistee jechuudha. Isa booda qocaa maal jette? Ani hawwa keessan balali'uu fedhaa. Hawwiin koo yookiin immoo barbaada kan ani barbaadaa jiru maali? Kan samii keessa kan allaattii balali'uudha. Nuti lamaan balali'uu hin dandeenyu garuu waan hin dandeenye hin hawwiinu itti illeettiin immoo deebistee jechuudha yeroo sana. Qocaan maal jetti hafuura dheeraa baasatte akkas jedhee bosonni na nuffisiiseeraan jedhee amma simbirri akka garaa hawwaatti na fudhattu gaafachuun qabaattee eenyutu simbiraan akka balaliistu gaafatte jechuudha. Eenyutu qocaatu jechuudha. Simbirri ni dhufti qocaan ishee ilaaltee maal jetti ajaa'ibsiifatte. Isa booddee qocaan simbiraa raajii lafaaf samii akkan arguuf gara hawwaa na geessetteen akka isheen fuutee balaliitu jechuudha qocaatiin. Lakkii waan akkasii irratti isheen gargaaru wattee diddiinii allaattii isa booddee maal jetti uummoon ni dhufa. Uummoon dhufee uummoon akkan gara hawwaatti balali'u na gargaaree ittiin isheen balleeffte qocaan. Lakki ati baay'ee waan ulfaattuuf si gargaaruu hin danda'u jedhanii uummoon dhiisee deemaanii ammas eenyutti dhufa taansee gugee yookiin handarii ni dhufti. Gugee maaloo akkan balali'uuf na gargaari. Lakki ati qoochoo hin qabdu balali'uuf hin uumamne jettiin isheen immoo deebiste. Gugee yookiin handariin ijistee deemti harraagessi dhufe. Harraageessa jechuun egaa waa hunda danda'u yookiin masa cimaa ta'edha. Egaa harraagessi dhufe maal godhan harraagessaa maaloo akkan balali'uuf na gargaaree itti gaafattiin isas tole isin gargaaraa dheeni ol fuudhee ba'a jechuudha gara samiitti. Harraagessi qocaa ol fuudhee balali'uu eegale. Eegaluu qocaan baay'ee sodaatte maaliif samii keessa balaliitee waan isheef hin taane hojjetaa jirti. Qocaan raajii addunyaa yoo arguu fedhe ija kee banadhuudhaan gonkumaa hin banadhu baay'ee sodaadheera maaloo lafatti na deebistee eenyuun gaafatti harraageessaan gaafatti jechuudha. Harraagessi kun immoo maal jedhanii harraagessi qocaan lafatti gadi lakkisee deeme qocaan baay'ee miidhamee boo'ee jedha. Egaa durduriin kun wanti argisiisu hawwii humnaa keenyaa ol ta'e hawwuu akka hin qabnedha jechuudha. Tokko tokkoon kana daa'immanii fi yeroo seenessan egaa itti gammaduu fi waa irraa barachuu danda'u waan ta'eef waan sababni isaa immoo waan nuun fakkaanne yookiin waan hin taane hawwuudha jechuudha. Kun amma harraagessi samii tole ishee kaasee erga gadi gadhiisee garuu amma lafa deebitee guutuutti caccabaa ishee ta'uudha jechuudha. Kanaaf haalota kana keessatti illee ijoollee daa'imman ittiin barsiisuudhaa fi kan nu gargaaruuf akkasuma qabatama hawaasaa seenaa fi aadaa keenyaa keessallee isa dhugaa jiru aadaa fi seenaa kan ammoo walitti qabee og-aartii yookiin immoo aartiin seenaawwan qabatama hawaasa keessa jiru haala kanaan
ibsuu yookiin baasee agarsiisuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan hibboodha. Hibboo yookiin immoo namoonni gaafataman dhiibaa jedhaniitu galgala kanneen wal maatii walitti qabamee taa'ee dhaggeeffatu yookiin immoo wal gaafatu hibboo jedhama. Afaan banattee nama ilaalaa hibboodha. Afaan isaa banaadha waan ta'eef yoo kadhaa malee kanaan immoo ganama argee galgala dhabee fixeensadha. Fixeensi ganama jira galgala garuu aduun baanaan ni baddi. Lafarra kaatti saree fakkaatteedha. Sardiidoodha. Bakkee keessa jiraatti waan ta'eef gosa sareetii garuu caakaa daggala keessa kan isheen jiraatu du'aa baatudha. Fardaa fi kooraadha. Du'aa baatu kan jedhu fayyaadha inni fayyaadha. Kooraan garuu waan lubbuun qabneetu irra taa'ee jira. Irra keessa namatu jira. Fardaaf kooraa taa'achuudha. Yoo nyaatte ni fayyaa. Yoo dhuge ni du'aa ibiddadha. Ibiddi yoo mukatti dabalan yookiin waan bobootti yoo itti namni ni jiraata. Yoo bishaanitti namni garuu ni bada yookiin ni dhaama jechuudha. Lafeen qabu ija hin qabu biddeenidha. Biddeenni lafeen qabu ijallee hin qabu jedhama hin argu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf buddeena deebisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kunis gaaffiiwwan hawaasa keessatti qabatamaan jiru ittiin baruuf ittiin wal barsiisuuf nu fayyada jechuudha. Halluu naannoo inni biraan halluu naannoo jechuun halluu uumamaa fi nam-tolchee naannoo keenyatti argamu jechuudha. Uumama kan jennu uumamaan halluuwwan biqilootaa isaan warreen uumama ta'anidha. Warreen nam-tolchee jennu immoo dibatawwan adda addaa kan hawaasni boca adda addaa walitti makuudhaan uumu isaan kan nam-tolcheedha. Kan uumamaa garuu warreen akka ababaa uumamaan kan jiranii akkasuma hurriiwwan samii keessattii fi kanneen kan fakkaatan warreen uumamaa jiran jechuudha. Halluu ilillii yookiin abaaboo adda addaa warreen kun warreen uumamaan jiraataniiti jechuudha. Halluuwwan kun hundi isaaniiyyuu kan qabatamaa uumamaatiin halluuwwan fuduraalee fi kuduraaleeti. Halluu burtukaanaa, halluu gosoota nyaataa yookiin immoo istirooberii kan jedhamtudha. Oromiffa ishee yeroodhaaf xiqqoo hin barree istirooberii kan jedhamtu halluuwwan istirooberii kana diimaa fi magariisa illee ni qabdi mataa ishee waan ta'eef halluuwwan gosa adda addaa kun nyaatawwanidha. Muuzii, dabaaqulaa, timaatima, qaaraa yookiin curqaasa jedhanii fi kanneen kana fakkaatan of keessatti qabatanii jiru. Abukaadoo fi dabaaqulaawwan adda addaa kan jiru. Warreen kana fakkaatan of keessatti qabatee warreen kun halluuwwan uumamaa jennaan jechuudha. Kaarota fi gosoota burtukaanii, muuzii fi kanneen kana fakkaatanii loomii warreen kunis halluuwwan uumamaa qabanidha. Halluuwwan bineeldotaati. Bineeldota adurree gar-tokkoon fi gar-tokkoon gurraacha. Lukkuu, hoolaa, sangaa, re'ee, farda, gaala. Warreen kun halluuwwan adda addaa qabaatu. Halluuwwan isaanii kana tokko tokko isaanii ilaaluun ittiin barsiisuu fi ittiin gargaaramuuf illee nu fayyadu jechuudha. Inni kan biraan halluuwwan alaabaa abbaa gadaa fi naannoo Oromiyaati. Kan abbaa gadaa warreen nuti jennu isa kanadha. Gurraacha, diimaa, adiidha. Gurraachi xumura yookiin immoo gadda yookiin immoo gammachuu yookiin immoo fakkaattii waaqaa. Waaqni waaqa gurraacha garaa garbaa jedhamee kan beekamu gurraacha kan hin hubatamne kan hin beekamne kan jiraatu jedhameetu beekama. Diimaa jechuun immoo gidduu yeroo gahan yookiin immoo yeroo walakkaa gahan yeroo bishaatan isa jedhudha. Bishaachuu gidduu gahuu qophaa'uu isa jedhu ta'a. Akkasumallee dhiigni dhala namaa hundiyyuu gurraachas ta'e diimaa ta'uutiin tokkodha. Walqixxummaa dhala namaa kan agarsiisudha. Adiin immoo nageenya, abdii kan jedhamu of keessatti qabateetu kallattii kanaatiin kan beekamu alaabaa abbaa gadaa jenna jechuudha. Alaabaa abbaa gadaa taansi kan jiru immoo alaabaa naannoo Oromiyaati. Isaanis dhiigni isaanii sadan isaanii tokko ta'ee garuu gidduu odaatu jiraata. Kan inni itti adda taasu odaa yookiin immoo bakka walitti qabama waa hunda kan abbaa gadaa dabalatee kan paartii Oromiyaa keessa jiraatu hunda walitti qabate kan of jalatti qabatu odaa gidduu galee kan jiraatu jechuudha. Haala kanaatiin shaakaluu yookiin ilaaluu kan dandeenyudha. Fakkiiwwan gosoota kana keessatti illeettii, adurree, gaala, arba jennee agarsiisuu danda'u kan ittiin barsiisnu yookiin kan ittiin hubachiisu warreen kunis warreen addaati jechuudha. Inni kabiraanii yeroo biraa kan wal fidee guutaa yoo isaan miidiyaa yuutuub chaanal laayik, sheer, sabskiraayib gochuun argatanii galatoomaa. يا ربي باذل بوه